tapha waancaa Emiratesin immoo har'a Arsenal Athletic Bilbao waliin taphata. Taphoota madaallii ga'umsaa lama taphatee kan mo'ame Arsenal har'a sa'aatii tokkorraa eegaluudhaan gara injifannootti deebi'uuf taphata. Arsenal tapha Premier League jalqabaa Old Trafforditti torbee boruu Manchester United waliin taphachuun jalqaba. ዋንጫ ኮሚኒቲ ሺልድን ቦሩ ሊቨርፑል ክሪስታል ፓላስ ወሊን ተበታ ዋንጫን ኮሚኒቲ ሺልድ ቦሩ ስታዲየም ዌምብሌት ሻምፒዮን ፕሪሚየር ሊግ ኢንግላንድ ሊቨርፑል ፊ ዋንጫ ኤፍኤ ካንፎዳተ ክሪስታል ፓላስ ወሊን ወልዶርጎምሲሳ ዶ ሊቨርፑል ተበመዳል ሊጋውምሳ ተቦታ ጃ ተቦቹዳን ሻንንጅፈቴ ቆጲሳ ጥሙሬራ ክሪስታል ፓላስ ሞ ተቦታ አፍርኬሳ ሰድንጅፈቴ ሊቨርፑል ሻምፒዮን ማሳት ፉፍሲሱፍ ጅጅራ ገናቲን ፍሎሪያን ቪርዝ ሁጎ እከቴኬ ሚሎስ ኬርኬዚ ፊ ጀሬሚ ፍሪምፖንግ መለቴስ ፈቴራ ማንቸስተር ሲቲ እንጅፈቹዳን ዋንጫ ኤፍኤ ካንፎዳተ ክሪስታል ፓላስ ዋንጫ ከነ የሮ ድራቲ ፈርገቹፍ ሞርከታ ሌንሳ ሊቨርፑል አርኔ ስሎታ ኩመጡሙራ በሪቻ ዋንጫዳን ጎለምኔ ጀልቀበ በረከናስ ዋንጫዳን ኤገሉፍ ቆጲዳ ጀለን ዋንጫ ኮሚኒቲ ሺልድ በረኩማ 1908 ራይ ገሉዳን አንጋ ኩመለማ ፊለማት ኤፍኤ ቻሪቲ ሺልድ ጀዳሙዳን ዱርጎማማ ቱሬ ማንቸስተር ዩናይትድ ዋንጫ ከነ የሮ ድግዳሚ ቶኮ ፍዳቹ ሪካርዲን ዱርሳ ሊቨርፑል የሮ ኩዳቶር በፋዳፍ ክሪስታል ፓላስ ሙ የሮ ድራቲፍ ዋንጫ ከነ ፍዳቹ ዳፍ ቦሩ ሞርከቱ ኦዱ ኬኛ በለናን ቀንዴፈነት ይወጨኑ አካዳሚን ኩባ ሚላ ቼልሲ ኮባ በረኩመ ለማፊ ቶርባ ኤርገ ተጃጅለ ከኑ ይገሌ እንግላንድ ኬሰት አካዳሚ ቧቀቤ ሰተውዳን ሰደርካ ጀልቀባረ ተርገማ ቼልሲን ተበቶታ አካዳሚ ከነኬሳ ባንጉርጉሩዳን ወጉ ተሰደንደር በኒቲ ፓውንዲ ሚሊየን ድበለማፊ ሚሊየን ሸንተማ ወለርገቴራ ደበለኒሳ ከታምት ዲያታ midway as far as James is begging to be hit by Reece James and there's Tyreek George to score his first Chelsea goal. erga barakuma lamafi digdami lama gareen abbootii qabeenya Ameerikaa bilu kon Chelsea kan nuunfaasaa godhate taphattoota garee jalqabaa 51 paawundii biiliyoona 1.4 mallatteessifateera. Sababa kanaan qajeelfama baasii fi galii Premier League England PSR'n dhiibbaan irra ga'us Chelsea garuu maloota garagaraan adabbii jala miliqaa jira. Armando Broha paawundii miliyoona 20 Burnleytti erga gurgureen booda galiin taphattoota አካዳሚ ጉርጉሩን በረከና አርጋቴ ፓውንዲ ሚሊዮና 41.2 ta'eera ማለቅኒ ኩን በሽርሃም ፕሬሲ ፓውንዲ ሚሊዮና 14.7 በርንሌቲ እሺ ሳሙኤል ስሚዚን ሞ ፓውንዲ ሚሊዮና 6.5 ስትራስቡቲ ከን ጉርጉራቴ ደበለቴቲ ተበቶታ ቧ አካዳሚ ኮፓምታን ኬሳ ታሪክ ጆርጅ ጆሽ አቻምፖንጊ ፊ ትሬቮ ቻሎባን ክለቦታ ብራን በርባዳማ ጅራተኒስ ቼልሲን ገሩ ከን ጉርጉሩ ይፈካቱ ተበቶታ አካዳሚ gurgura mandabalate woluma galate Chelsea jijjiirraa ganna kanaan taphattoota gurgureerraa paawundi miliyoona 200 fi miliyoona 25 argateera. Leslie Uguchoku gara Burnley, Noni Madueke gara Arsenal, George Petkovic gara Bournemouth imalaniiru. Chelsea taphattoota haaraa mallatteessifateef paawundi miliyoona 200 fi miliyoona 50 baaseera. Ta'us seera amortizationiin baay'ina waggoota waliigaltee mallatteessaniif hiramuun kaffalama. Kanaaf hedduun isaanii waliigaltee waggaa 5 waan mallatteessaniif dhiphina hin qabu. Taphattoota akaadaamii gurguruun bu'aan argates bu'aa qulqulluu waan ta'eef akka barbaadetti maallaqa hedduu akka baasu isa gargaara. Kana booda Alejandro Garnacho fi Xavi Simons mallatteessifachuu danda'a jedhamee eegama. Waggoota 3 darbanitti Chelsea taphattoota akaadaamii kilabichaa keessaa eebbifaman gurguruun bu'aa olaanaa argateera. Sammaawont paawundii miliyoona 55 Manchester United Ian Matson paawundii miliyoona 37.5 Aston Villatti, Conor Gallagher paawundii miliyoona 34 Atletico di Madriditti, Lewis Hall paawundii miliyoona 28 Newcastleitti gurguruun galiin argate faayinaansii kilabichaa qabbaneesseera. Waggoota 3 darbanitti taphattoota bu'aa akaadaamii kilabichaarraa paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 51.2 argachuun qajeelfama PSR'n taphattoota haaraa mallatteessifachuuf paawundii
paawundii biiliyoona 1.25 baasuu danda'a. Waggaa sadiin dura qaama kubbaa miilaa Awurooppaa hoogganu UEFAadhaan paawundii miliyoona 26.7 kana dabame Cheelseen irra deebiidhaan kisaaraa yoo keessummeesse paawundii miliyoona 51 waan adabamuuf of qusachaa jira. Bara 2022 Todd Boehly fi Clear Lake Capital Chelsea bituu isaaniin duras akaadaamiin kilabichaa bu'aa qabeessadha. Bara 2017 hanga 22tti taphattoota akka Tammy Abraham, Mark Guehi fi Kayo Tomori fi Tino Livramento gurguruun paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 63.5 argateera. Ammatti taphattoonni akaadaamii Chelsea keessa argaman garee jalqabaa Chelsea keessatti carraa taphaa argachuun garuu hanqina qaba. Bara darbee Enzo Maresca jalatti taphattoonni 6 daqiiqaa 5,471 qofa taphatan. Manchester City, Tottenham fi Arsenal caalus Manchester United fi Liverpoolin caalama. Chelsea taphattoota akaadaamii kennaa addaa qaban kanneen akka Conor Gallagher gurguruu isaan deeggartootaan qeeqamus Enzo Marescaan kun rakkoo Chelsea osoo hin taane sababa qajeelfamaanii jechuun deebisan. The Blues waggoota sadan darbanitti bu'aa akaadaamiirraa paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 51.2 argate. Kilaboota Premier League biroo paawundii miliyoona 100 waliin caala. Manchester Cityn paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 48.5 lammaffaadha. Tottenham paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 23, Liverpool paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 6, Arsenal paawundii miliyoona 97, Manchester United immoo paawundii miliyoona 85.5 hanga sadarkaa 6ffaatti sadarkeeffamaniiru. Manchester United Benjamin Šeško mallatteessifateera. Taphataan umurii 22 lammiin Slovenia Benjamin Šeškoon waliigaltee waggaa 5 Manchester United mallatteesseera. Kaleessa qorannoo fayyaa kan xumure taphatichi har'a hanga bara 2030tti kilabicha waliin turuudhaaf mallatteesseera. Manchester United tapha har'a Fiorentina waliin qabuun dura waliigalticha ifa taasisas jedhame. AC Milan immoo taphataa sarara fuulduraa Manchester United Rasmus Højlund mallatteessifachuudhaaf fedhii olaanaa qaba. Bara darbee paawundii miliyoona 72 Atalantaarraa Manchester United itti makame Højlund amma eegameen taane. Manchester United Benjamin Šeško RB Leipzig irraa mallatteessifachuuf erga waliigaliin booda Højlund gurguruudhaaf akka ta'e himameera. Taphataan umurii 23 lammiin Denmark Højlund mallatteessifachuuf kilaboonni hedduun fedhii qabaatanis AC Milan Manchester United waliin marii tolcheera jedhame. BBC'n akka gabaasetti AC Milan amma Ferguson fudhate bara dhufu paawundii miliyoona 40 dhaabbiidhaan mallatteessifachuudhaaf gaaffii dhiyeesseera. Oduu keenya xumuraatiin jijjiirraa waqtii gannaa kana Riikaardii fooyyessaa kan jiru Liverpool bara kanas shaampiyoonummaan isaa irra deebi'aaf eeggama. Arsenaalii fi Manchester Cityn sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa irratti tilmaama argataniiru. Oduu kana Abdurrahman Amiin akka taanutti simbiraan ga'an kanumaan xumuraa turtii gaarii. Liverpool barakana jijjiirraa taphattoota waqtii gannaatiin Riikaardii erga fooyyessee booda shaampiyoonummaa isaa eegsifachuuf ofitti amanamummaa qaba jedhame. Zareeds Liverpool bara jalqabaa leenjisaa haaraa Arne Slootiin leenji'a. Osoo taphoonni torbee afurii isaafuu dursee shaampiyoonii yoo ta'u, kilaba isatti aanu Arsenaal qabxii 10 caaluun xumure. Arne Sloot ganna kana hanga yoonaatti paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 69 yoo baasan, Florian Wirtz paawundii miliyoona 100 fi miliyoona 16 mallatteessise. Riikaardii kilaboota Ingilaandi fooyyesse. Hugo Ekitike Eintracht Frankfurt irraa, Milos Kerkez Bournemouth irraa, Jeremy Frimpong Bayer Leverkusen irraa taphattoota haaraa Liverpool garee isaa daran ittiin cimsachuuf bitateedha. Kilaboonni liigichaan morkatoo ta'an biroos qixuma sanaan maallaqa guddaa baasanii garee isaanii cimsachaa jiru. BBC Sportii xiinxala baaseen gareewwan bara darbee sadarkaa 1 hanga 5 keessa xumuran keessaa eenyu Liverpool harkaa waancaa fudhachuu carraa akka qabu xiinxaleera. Post and Saka
just couldn't climb high enough to get that one on target. Waggoota sadan darban walitti aansuun lammaffaan kan goolabe Arsenaal waggoota lamaaf Manchester Cityin caalamuun bara darbe immoo Liverpooliin qabxii 10 caalamuun waancaa dhabeera. Bara kana immoo hanqina baroottan darbanii furuudhaaf haala kana dura hin baratamneen taphattoota murteessoo mallatteessise. Hanqina goolii galchuu irratti qabu furuudhaaf taphataa sarara fuulduraa lammii Swiidin Victor Gyökeres Sporting Lisbon irraa mallatteessiseera. Toni Madueke taphataa sarara fuulduraa bara kana garichatti dabalameedha. Martin Zubimendi ammoo Declan Rice fi Martin Odegaard waliin ta'uun hanqina sarara jidduu irratti kilabichi qabu ni furuuf eeggamu. Arsenaal Thomas Partey walii galtee isaa xumuree garicha gadhiise dabalatee taphattoota na hin barbaachisan jedhee kanneen akka Kieran Tierney, Jorginho fi Takeo Tomiyasu faa gaggeesseera. Walumaa galatti taphattoota haaraaf paawundii miiliyoona 200 fi miiliyoona 1 kan baase Arsenaal bara kana erga bara 2004tti waancaa jalqabaa argachuuf garee isaa cimsateera. Leenjisaan Arsenaal Mikel Artetaanis ganna kana kilabicha keessatti jijjiirama fiduuf waan gaarii hojjetaniiru jechuun jajamaa jiru. Artetaan tooftaa tapha Arsenaal bara kanaas ni jijjiiraaf yoo eeggamu taphoota qophii bara dorgommiitiinis kanuma agarsiisaa tureera. Kubbaan saffisaan gara fuulduraa deemuu fi goolii galchuu irratti wantoota Mikel Artetaan fooyyessuun ni deebi'an jedhamee eeggamu yoo ta'u Victor Gyökeres saffisaan goolii galchuuf dandeettii qabus abjuu Arsenaal ni dhugoomsaaf itti abdatame. That's a lovely ball from Reinders. It's lovely from City and Haaland will score. Bara darbee waggaa guutuu rakkachaa turuun xumura bara dorgommiitti fooyya'ee sadarkaa sadaffaan kan xumure Manchester Cityin kilaba lammaffaa bara kana Liverpool harkaa waancaa ni fudhataaf eeggamudha. Manchester Cityin erga bara 2017 yeroo jalqaba Gaardiolaan kilabicha leenjisuu eegalan sadarkaa sadaffaan xumuree bara darbee yeroo jalqabaaf sadaffaan goola bu'isaati. Shaampiyoonii liigichaa Liverpooliin ammoo qabxii 13 caalamuun yoo xumuru bara nagaree isaa cimsachuudhaaf Tijaanii Reenders, Riyaan Chaarki, Reyaanaat Nuurii fi Trafford mallatteessiseera. Taphattoota kanneeniifis paawundii miiliyoona 100 fi miiliyoona 54 baaseera. Leenjisaan kilabichaa Pep Guardiolaanis taphattoota murteessoo 5 haaraa kilabichatti dabaluun garichatti humna yoo dabalan Tijaanii Reenders sarara gidduu kilabichaa irratti hojii fooyya'aa hojjetaaf eeggama. Oh, it's a clever pass. João Pedro 3-0. Dreamland for Chelsea. Liam Delap, Joao Pedro fi Jamie Gitansiin garee isaa kan ijaare shaampiyooniin addunyaa Chelseanis ka'umsa waancaa kilaboota addunyaa irratti mul'ise sanaan kilaba shaampiyoonummaa liigichaa sadarkaa 4ffaa irratti argateedha. Chelsean hanga yoonaatti taphattoota haaraa garee isaatti dabaluuf paawundii miiliyoona 200 fi miiliyoona 49 yoo baasu Enzo Marescaan garee paawundii biiliyoona 1.4 ijaarame qabachuun bara dorgommii 2025-26 qophaa'aa jiru. Taphataa sarara fuulduraa kilaboota hedduun barbaadamaa jiru. Alexander Isak of keessaa kan qabu Newcastle kilaba 5ffaa irratti shaampiyoonummaaf eeggamuudha. Newcastle bara darbee waancaa Karabaa'oo Liverpool harkaa fudhachuun isaa ni yaadatama. Ta'us bara kana garee isaa ijaaruudhaaf hanga yoonaatti Antonio Elanga fi Aaron Ramsdale qofa paawundii miiliyoona 55 itti baasuun garichatti dabale. Premier Leaguein England kan bara dorgommii 2025-26 jimaata dhufu shaampiyoonii liigichaa Liverpool Bournemouth waliin taphachuun eegala. And Odegaard takes it on and Rice at the edge of the area. Arsenal with a huge goal.